السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا كو جرجرتو نغا كيساني فيوما الحمد لله نغا فيا كوتي سن اللي بك جرتو نتربي نغا فيا سن هاتا سيسو ان شاء الله. منا gurgurtaa tokko kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa namoota baay'eetu na gaggaafatutti jirtu keessaan jechuudha. Akkuma argitan masjiidni sun masjiida Jaafar jedhama. Amma kan hin jiru naannoo Kishaayiriitti masjiida Jaafar kunoo hibbii masjiida kanaa aspaaltiitti garagalee jira. Ollixni dhiiraa jechuudha. Annaa bulookii lammaffaarra aspaaltiini masjiiduma kanatu aspaaltii daangessee annaa manichi immoo kun akkuma argitan isa kana mana karaattis dhiyoo masjiida guddaattis dhiyoo masjiida kanatti illee madrasaa guddaan ijaaramaa jira. Masjiida jama'aati jechuudha maashaallah. Akkasi karaattis dhiyoo masjiidattis dhiyoo safarri isaa kun akkuma argitan kana fakkaata. Waa karaan naannoo kana waan akkasiisi hin qabu. Kunoo manni kun kan mana kaartaa qabudha. Kunis manni fuuldura isaa jiru kunis mana kaartaa qabudha. Kanas illee isinitti agarsiisa. Kunillee waan mana gurgurtaati. Kun immoo kunoo achi ol dhufa harka bitaa jira jechuudha. Keessa isaas hunduma isaa gatii isaas kaaree isaas hunduma isaa kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Mee keessa isaa haa ilaallu walumaanii. Bismillah. Kun gibbii isaati. Kutisati. Bismillahirrahmanirrahim. Binar kaga dira. Anna kuni kuno dalla sati jechuudha. Inni guddaan duddubbatti siqee ijaarame. Kunis kilaasii sarvisii kireeffamee jirudha. Kun sarvisii kireeffamee jiru kun mana guddaatti kunis kiraayee jira. Bishaan mabraatii qaba. ماشي ماشي دوبان كوشينا جرا كاري كون كلوشن تبيتي دا سين الكل كوني سيرفيسي كراي جرو دجودا كما سديت كراي جرا سيرفيسين سا كون اسمه سيرفيسيني لما قبا سيرفيسين لماني كما سديت كراي جرا منيتاف سالوني دكوني. السلام عليكم. تا Biyyoo diimaadha safarri isaa. Kun akkuma argitan boroosaati. Iddoon sun kushiinaadha kan barriin sun ol galichi. Servisiin lamaan kuma sadi kuma jaatti kiraayee jira. Manni guddaan kun duraan kuma shawayitti kiraayee jira. Amma garuu amma isaan barree. Cufaadhaan kun. Manni kun mana guddaadha. Umurii kuma shanitti kiraayee jira. Kaartaa qaba. 140 irratti kaartaa qaba. Kaareen isaa kaaree 250. Servisii wanita salonidha kunis. Anna gatii manichaa ammaa birrii miliyoona 2.500 gatii manichaa jechuudha. Akkas inshallah kaartaa filanii qaba waan hundayyuu seera hunda guuttateera.
karaa maaliis waa tokko wanti nama shakkisiisu hin jiru.